Ashamar kafuni akam turtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun qophii keenya gungumii karaa horni miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti maaltu gunguma maali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraasii waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Maarree isinis daawwattoonni horni miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turan immoo afirraa kooti. Egaa qophii gungumii koo keessatti taatee biyya keenya keessatti qaamota mootummaatiin dhiibbaa uummata irratti ga'u qabadheen bakka tokkotti qophii gungumiitiin karaa horni miidiyaa isiniif dhiyeessa. Isin immoo miidiyaa kana like subscribe gochuun dagatina yaadaaf qeeqa qabdan koomenti jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa gungummii koo yookaan immoo qabxii koo tokkoffaa guyyaa har'aa oolmaa koo yookaan gungummii koo guyyaa har'aa gara Tigraayitti imaleetiin jira jechuudha. Egaa oolmaa Tigraay keessa akkasumas immoo Fannoon bakkoota garaagaraatti bakkoota waraanni gaggeeffamaa ooliif akkasumas immoo Oromiyaa keessa bakka waraana adda bilisummaa Oromoo fi raayyaan wal lolaa turan irratti qabadheen isiniif dhiyaadha. Na waliin tura. Egaa qabxii koo tokkoffaa kana keessatti yookaan immoo gara Tigraayitti yeroo imalu oolmaan Tigraay kun irra deddeebiin Tigraay keessatti waggoota 27 diraamaan hojjetamaa ture yookaan fiilmiin hojjetamaa ture hanga ammaatti xumura argachuu akka hin dandeenyetu argamaatii jira jechuudha. Keessumaa waldhabdii filannoo biyyaalessaa keessa haqamanii booddee gareen Dr. Dabratsiyoon Ethiopia uummata Tigraay rakkina hamaa keessa gashuuf ofii bushitii kan jedhu gaaffii guddaadha. Lolli guddaan yeroo jalqabaas yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa yeroo isaan wal lolaa Tigraay yeroo isaan wal lolaa turan sana keessatti cinna jedhanii dubbachaa turuun ni yaadatama. Irraa citee ture waggoota muraasaaf wal lolaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kun hundi sababuma kan akka ta'ee fi Tigraay illee akka irraa cittu dubbatee turuun ni yaadatama yeroo isuma sana gareemti isaanii kun jechuudha. Ammas Itoophiyaa wanta jedhamtu kana hin beekna gara Tigraayitti gaggaluu jalqabee immoo jechan taane dubbachuun kun yookaan immoo diraamaa isaan ammas gaggeessaa. Kanaaf yeroo ammaa kana Tigraay bushaa kan jiran Jeneraal Taaddasee Warradee qorumsa jijjiiraanis akka isaan mudachaa jiruu fi akkasumas immoo kanaaf yeroo ammaa kana Tigraay bushaa kan jiran Jeneraal Taaddasee Warradee muummee ministeera Itoophiyaa irratti qorumsa guddaa geessisuuf akka jiran illee argamaati jira jechuudha. Jeneraal Taaddasee Warradees mariin Viiktooriyaa yookaan immoo Viiktooriyaatti wanti mari'atamee fi muummee ministeera Itoophiyaa wajjin wanti waadanuu galame hojiitti ni qabne kan jedhu dubbachaati jiru jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf kan Tigraay bushu kun ummatuma Tigraay yookaan immoo saba isaaf kan akka quuqaman argamaati jira jechuudha. Gama Geetaachoo Raddaatiinis ta'e gama Jeneraal Taaddasaa Warradees yoo ta'e gama Dr. Dabratsiyoon Ethiopiyaanis ta'e uummata Tigraay fi amma tokko falmuun isaanii argamaati jira jechuudha. Kanaaf mariin Viiktooriyaa hojiitti ni qabne uummanni Tigraay daangaarra jiru buqqaa jira finxaalayyiin Amaaraa lola nurratti banteetti kan jedhu ammas waaqannaa garaagaraa ageessaa jira jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Warradee otoo gamaaf gamanaa lolli irratti banamu yookaan doorsinni garaagaraa gama Dr. Dabratsiyoon Ethiopiyaatiin irratti banamaa jiru uummanni Tigraay rakkinaa fi dararaa guddaa keessa argaa jira waan ta'eef mariin Viiktooriyaa hojiitti nuyi kamuu qaba. Kanaaf immoo mootummaa federaalaa wajjin ni mari'anna kan jedhu uummata Tigraay ibsa kennan jiru jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Warradee garuu kan achi keessatti yookaan Tigraay keessatti diraamaa isaan gaggeessaa jiranii guyyaa guyyaatti fiilmii isaan jarri kun hojjechaa jiran kun dhuma dhabe yookaan immoo furmaata argachuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa tokko yoo har'a Geetaachoo Raddaa ijoollolanii guyyaa isatti aanu immoo Jeneraal Taaddasaa Warradee fi Dabratsiyoon Ethiopia uummata akkas godhani kan jedhu kuni fiilmi kun guyyuma guyyaatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Uummata waggaa 27 ol uummata dhiitanii kabalanii bushanii inni sun diraamaan sun dhumuu gatii dadhabee ammas diraamaa isaan guyyaa guyyaatti fiilmi isaan uummata yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti hojjechaa jiran dhuma argachuu hin dandeenye. Keessumaa immoo erga Isaayyaas Afawarqii wajjin gareen Dabratsiyoon Ethiopia waliin hojjechaa jirra erga ifatti gadi dubbate immoo waan isaan amma uummata Tigraay dararaa fi dhiphina keessa gashan kun daran jabaatee akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf waa'een Fannoo kunis ammas bakkeewwan garaagaraatti Fannoon badeera otoo jedhamu bakkeewwan garaagaraatti yeroo inni akkasuma lola irratti banu yookaan raayyaa ittisa biyyaa irratti bakkeewwan garaagaraatti booji'aa jiru immoo argamaati jira jechuudha. Yeroo darbe yookaan immoo guyyaa lama dura hogganaanii raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e Baadaar keessa taa'ee Fannoo guutummaa guutuutti barbadeessiniirra fin'eerra otoo inni jedhu bakkeewwan garaagaraatti yeroo Fannoon immoo uummata rakkisu akkasumas immoo isarra darbee yeroo inni waraana isaanii bakkeewwan garaagaraatti lubbuu isaanii baasaa jiru immoo argamaati jira jechuudha. Kan uummata nagaa hafu kan waraana isaanii bakkeewwan garaagaraatti barbadeessaa jiraachuunis argamaati jira jechuudha. Kanaaf kan Fannoo kunis yookaan immoo raayyaan ittisa biyyaas Fannoo kana guutuutti balleesseera kan jedhu kun soban. Hin balleesseera otoo hin taane Fannoon humna jabaa qabaachuunis immoo argamaati jira. Bakkeewwan garaagaraatti yeroo inni waraana mootummaa
akkasitti rashanaa jiruu fi akkasumas immoo qabeenya guddaa yeroo inni saamaa jiru argamaa jira. Kan naannoo Amaaraa keessaa fi yookaan immoo kan Dabratsiyoon Gondor Baadaar keessatti gaggeeffamu irra hafee yookaan kan achi daran hammaatee Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti yeroo inni qabeenya saamu akkasumas immoo yeroo uummata bakkeewwan garaagaraatti qeessaaf qabeenya isaarraa buqqisu argamaa jira. Kanaaf Fannoon badeeraa kan jedhu kun yookaan immoo raayyaan ittisa biyyaa Fannoo kana balleesseera kan jedhu sobadha. Kanaaf gaafuma miidiyaatti baan balleessina irradanii sossobbii yookaan uummata sobu malee kan Fannoon bakkeewwan garaagaraatti qabeenya barbadeessaa jiru yookaan immoo waraana isaanii ajjeesaa jiru daran isa durii caalaa hammaachaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Dhumarratti kan Oromiyaa kunis dubbachuun isaa kan nama qaanessuu fi bakkeewwan garaagaraatti raayyaan ittisa biyyaa waraana adda bilisummaa Oromoo balleesseera dhuus inni gidduu kan Oromoo daran hammaachaa akka dhufee fi bakkeewwan garaagaraatti waraanni isaanii kun daran hammaachaa akka dhufee fi bakkeewwan garaagaraatti uummanni yeroo inni qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'us argamaati jira jechuudha. Kanaaf guyyaarraa bakkeewwan garaagaraatti waraana adda bilisummaa Oromoo gaggeeffame kaleessa guyyaa kaleessa raayyaan ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti bakka waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin lola gaggeessinetti guutummaa guutuutti injifannoo argadheera jedhee dubbatee turuun ni yaadatama. Guyyaarraa ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti lola gaggeessanii guutummaa guutuutti injifannoo raayyaa ittisa biyyaa irratti olaantummaa argadheen jira kan jedhuga dubbatameeti jira jechuudha yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo dubbateeti jira. Kanaaf diraamaan guyyaa guyyaatti waraana adda bilisummaa Oromoo fi akkasumas raayyaa ittisa biyyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kuni kan Fannoo gadi miti kan Fannoo oli malee. Kanaaf uummanni Oromoo keessumaa rakkinni guddaa inni argaa jiru keessumaa amma yeroo ammaa kana bakkeewwan godinaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti dhiphinni uummanni Oromoo argaa jiru kuni dubbachuun isaa kan nama qaanessuu fi uummanni Oromoo namoonni harka qullaa yookaan immoo namoonni qeessaaf qabeenya isaanirra jiraatanii isa durii caalaa jireenya jibbisiisaa fi jireenya hadhaa akka jiranii fi jireenya hiyyumaa jiraachaa akka jiranii fi abdii kutannaa jiraachaa akka jiran argamaati jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo jiraachuu fi hunduma isaa guuttatee yookaan immoo hunduma isaa harka duguuggatee gara waraana gara bosonaatti galu lakkinuun ta'u warra bosonaa jedhan immoo gara mootummaa kanatti galanii karaa nagaa jiraachuu malee wanti amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kuni guyyaa guyyaatti fiilmii isaan gidduutti gaggeeffamaa jiru uummata harka qullaa yookaan immoo namoota nagaa gaagaa akka jiru keessumaa manguddoota dabalatee yeroo isaan mana baasanii ajjeesan dargaggoota akka waraana taa'edhanii torbee lama leenjisan yeroo isaan bakkeewwan garaagaraatti Oromoof Oromoo walitti naqanii ajjeesisaa jiranis argamaati jira. Kanaaf siyyaan Oromiyaa keessa jiruu fi guutummaa guututti biyya keenya keessa jiru immoo kan saba gara biraarraa kan Oromoo kun addadha. Yoo barbaadan ati abbaa deeggartadhanii mana gadi baasanii ajjeesu waraana ta'edhanii immoo torbee lama leenjisanii haqanii ajjeesiisuu jechuudha. Kun hundiga yeroo kanaaf xiyyeeffatame uummata Oromoo irratti kan hojjetamaa jiru kun dubbachuun isaa kan nama qaanessuu fi Oromiyaa keessatti wanti raawwatamaa jiruu fi otoo gadi ba'ee Oromummaallee kan nama jibbisiisu bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaa akka jiru dubartoota dabalatee akkasumas manguddoota dabalatee dargaggoota irratti kan raawwatamaa jiru waraana raayyaa ittisa biyyaa kanaatiin kan biyya keenya keessatti yookaan immoo kan mootummaan jira jechuun isaallee kan nama shakkisiisutu raawwatamaa jira. Maalumaafuu bakkeewwan garaagaraa keessatti guyyaadhaa waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti raawwatame injifannoon qaama lamaaniinuu argameera jedhamus gaaga'umsi uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru immoo daran hammaachaa jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gungummii koo guyyaarraa kanan gammaatti daawwattoon ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allaalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.